بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota Nuura Alhudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagaya walitti dachaanii jirra. Namtichaatu dalagaa hedduu yaalee milkaa'uu dadhabee beeyta. Milkiin laaftuutiin argamtu dhugaa. Hunda yaalee ta'uu fi dinnaan qonnatti bobba'e. Qonnarratti ammoo haalaan milkaa'e. Wanni inni facaase qamadiidha. Hayyee. Ooyiruun isaa ooyiruu nama hundaa caalaa gabbattee turte. Ijoollee gandaatis guuza baafatee haramee haalaan jala deeme. Maasha Allah. Hayyee. Wayita haamaan ga'u, wayita oomishni galuus waan namni hedduun arkatu ol arkate. Qamadiin isaatis hedduu bareedde. Namni hundi sanyiidhaaf haayanna. Nutti gurguri ja'anii gaafatan. Inni garuu ni dide. Maaliif? Waan karoorfate qaba. Qamadii tana hunda kuntaalatti naqee mana kuusaatti ol guure. Maali yaadeeti silaa? Haala yeroo kana quba qaba. Diinagdeen biyyattii akka kufaa jirtu hubatee fakkaata. Kanaafuu qamadii tana yoo amata tokkoof ol kaa'e dachaan gurgurata ga'a. Hayyee. Mana keessa jiraatu baankiin qabsiisee maallaqa liqii fudhatee qamadii birootis heddummeessee bite. Akkasitti mana kuusaa guddaa tokko qamadiin ol guutee hanga amannitti naanna'uu eege. Gaafa amanni naanna'u gatiin qamadii dachaa lamaan dabale. Namtichi kun miliyeenera ta'uuf deema fakkaata. Asii fi achi deddeemee warra qamadii bitu dubbisee gatii gaggaafate. Warra inni dubbiserraa hangatii wayyaa kanneef yaamee gama mana kuusaa fide. Tole. Mana kuusaa bananii qamadii isaa qicanii hoggaa laalan dubbii nama rifachiiftu arkan. Maali dubbiin? Qamadii isaa guutuu daana'oo nyaattee balleessite. Qamadiin inni walitti tuulee bira taa'u shanyiifis hin taatu nyaataafis hin taatu namni irraa bituus hin jiru. Subhaanallah. Miliyeenara ta'uuf kasaaraa seene jetta? Hiisila osoo namni meeqa beela'uu inni ittiin tujjaaruuf midhaan walitti tuulee hulaa itti cufee bira taa'aa ture. Sadaqachuun dubbii biraati. Midhaan manaa qaban nama itti haajamuuf gurguruun garuu dirqama namummaati. Osoo namni si biratti beela'uu midhaan tuultee bira taa'uun diliidha. Duuba namtichi maal ta'e? Mana keessa jiraatus baankiitu irraa fudhate. Qabeenyi qabu hundi ni khasaare. Booda sammuun tuqamtee huccuu darbee karaarratti ba'e. Subhaanallah. Rabbiin tana nuu haa didu. Addunyaan tun akkanumaa beeytaa. Gaafa garii gammachuu, gaafa garii gadda, ganda garii haruuza, ganda kaanii ammoo booya. Osoo ollaa kanaa gammadanii ililchan ollaa itti aanu ammoo gaddaan imimmaan roobsan. Ammumaa huuta namatti jirraami kunoo gama tokkoon hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun gammannee jirra. Gama kaaniin ammoo ustaaza keenya ustaaza Abdurrahmaan Huseen Xaalibu Ridallaa hidhamee gaddatti jirra. Addunyaan faraqaadha. Gaafa garii ni gammadda, gaafa garii ammoo ni gaddita. Gandi gammachuu qofaa jannata malee hin jiru. Ammas dubbi maatikaaste kanarrattuu waa lamatu jira. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun hedduu nu gammachiisee jira dhugaa. Faallaa kanaatiin warri hidhamtoonni siyaasaa hiikamutti gaddee booyaa jirus hedduu. Amiirri keenya Ustaaz Abdurrahmaan hidhamuun hedduu nu gaddisiisee jira. Faallaa kanaatiin ammoo warri hidhamuu isaatiin gammadee ililchus numa jira. Dhuga jette. Addunyaan buburreedha. Rabbiin siyaasaa biyya teenyaa tanaas haa qajeelchu. Ustaaza keenyaas hidhaarraa Rabbi nuuf haa baasu. Gufuu Nuura Alhudaa dura teessu Rabbi haa kaasu. Allahumma amiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gama sagantaa teenyaatti haa seennu. Arri guyyaan Jumaadal Aakhir 1443 akka lakkoofsa jiraatti. Januwaarii 9 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 1 2014 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii.